Jirra jirtu hordoftoonni kookeftuu bakka jirtanitti nageenya isin akka qabu jecha poodkaastii barsiifata poodkaastii jedhu har'a keessummaa sadaffaa qabannee dhufneerraa keessummaan na bira argattan kun barsiisaa kolleejjii Eebbotii garuu sana dura ekspiriyaansii hedduu waan qabaniif kabajanii na wajjin argamu. Barsiisaanii gabaabsaa ta'u eenyu isinii muuxannoon isin qabdan maa inni kan jedhu odeessi biyyaaf na barsiisan. Ani maqaan koo bakka dhalootaa barbaadde sadarkaa tokkoffaa achuma mana barumsaa guddaa sadarkaa lammaffaa ganna baradhe isa booda barnoota olaanaa kan duraan baadiyyaa maammoo seenee unfortunately achitti na dhufeetiin simiseera tokko qofaa miti anan baradhe achi gara Finfinneetti reeferii naan jedhanii achitti xumure ji'oogiraafii envaayiroomental steedis kanaan eebbifame iddoo biraatiin hojjenne asuma naannoo Hararii nagahee carraan ministeera barnootaa ogeemee baase irra madalmosa ministeeriin namattiin as nagahee carraa kaaftaa akkuma dhufeen asii mana barumsaa iskuulii Amarreessaa jedhamu tokko isa booda Harar Senior Secondary School achiin booda Awwakar Preparatory School isa booda Harar Polytechnic isa booda Harar Teachers in the Business College kan jedhan kana amma immoo kolleejjii saayinsii fayyaa Harariin jira. Barsiisaa keessummaa jedhama. Ta'ee Haramayaa Yuunivarsiitiis yeroo dheeraaf barsiiseera. Amma kunoo asuma kolleejjii saayinsii fayyaa Harar kana koomaan koorsii adda addaa. Egaa akkuma dhageessan ekspiriyaansii hedduutu jira. Kanaaf barattoota kutaa gadi aanaa baratan, kanneen kolleejjii baratan, kanneen yuunivarsiitii baratan ergaa fi muuxannoo cimaa akka dabarsinu abdiin qaba. Kanaaf keessummaan har'a isin affeere kuni keessummaa jabaadha waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumatti akka hordoftanii irraa waa bartan abdiin qaba. Turtii bareedas akka taasifnu ani abdiin qaba. Garuu chaanaalii kan subscribe viidiyoo immoo laayik gochuudhaan akka eegaltan isin gaafachuu ni keessummaa keenya baga nagaan dhuftan. Cheers mee qabadhaa. Haali cheersiin kun garuu cheersiin kun afaan Oromoo miti. Afaan Oromoo dhammaa inni laata? Haadiriitu biyya deemeen. Ijoolleen magaalaa Nafeertee hundi keenya cheers waliin jedhee walitti buunaan. Wal dhiibuun kun maalla? Oromoonni baafatee dhugaa dhiyaansaa jirurraa qabate. Cheersiin kun keenyaa miti. Qabuu dhaga'u garuu akka naaf fakkaatannaa cheersettonnaa walitti buusu sagalee dhala. Waan namtu tokko dhiiraas haa ta'u bishaanillee arrabni dhamdhameera ijilaalee argeera garaan itti qabbanaa'eera gurri garuu waan beekuun qabu innaa walitti haala gahuufi gurra akka dhaga'u ta'uun oolu gurra akka dhaga'u. Kabajaa dhaannaarra affeeramtanii gara keenya dhufuudhaan na wajjin turtii taasisuudhaaf eeyyamamaa ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Egaa barsiifata poodkaast barattootaaf ergaa cimaa dabarsuudhaan beekama. Asin dura barattootaaf viidiyoo garaagaraa afaan Oromootiin hojjechuun barattoota deeggaraa turre. Amma immoo barnootaan cinaatti barsiisonni ekspiriyaansii isaanii osoo barattootaaf sheer godhan akkasumas barattoonni ciccimoon ekspiriyaansii isaanii osoo sheer godhan barattoonni biraa irraa barachuu danda'u jennee waan yaadnee fi barsiisota akkasumas barattoota affeeraa jira gara poodkaastii keenyatti jechuudha. Isin akka tasaarraa barsiisaa jalqabaa poodkaastii koo irratti affeeramtanidha jechuudha. Kanaaf anis na kabajanii waan dhuftaniif galata guddaa isiniif hin qaba. Wantoota hedduu waliin haasofnaa barattootaaf wanta sheer gochuu qabdan hedduutu jira waan ta'eef isa sana akka sheer gootaniif hin barbaade. Kanaaf mee akka seensatti barsiisaa ta'uudhaaf ka'umsi keessan maal ture? Mee gara duubatti isin deebisuuti. Barsiisaa ta'uuf ka'umsi keessan maal ture mee? Normaalii akka ammaa kana miti gaafa naan ijoollummaa namni nuti nama guddaa kabajamaa inni naannoottis yennaa barannus
akka ijoollee har'aa kana ani doktariin ta'a ikoonomistii leeyoreer jedhamuti barsiisaa gaafan guddadhe barsiisaan ta'a jedhu. Erga maashuurdii taatee immoo waanuma keessa kee jiru sun si faana deema. Achumarraa kaanee gaafuma ijoollummaa keenya barsiisaan ta'a jetta. Normaalii erga qabxiin kutaa 12 sii dhufe immoo fiildii filattu. Ani calqaba barsiisummaa miti. Gaarii anan filadhe. Normaalii durumaa gaafa ijoollummaa barsiisaan ta'a jedhee ennaa maashuurdii ta'a dhuftu immoo waan adda addaa argitee jireenya haala barsiisaa. Gaafas naannoo baadiyyaatti namni kabajnu hawwaan illee akka ammaa kana miti. Baay'een barsiisotaaf yeroo sun kennamu baay'ee guddaadha. Gaafas ijoollumti hunduu gaafa isayyuu maqaa dhoofne barsiisaa kabaluu barsiisaa ji'oogiraafii duriyyuu kaasee ana bashee gaafa iskuulis gaafa elementarii jirullee akkumaan fiildiis immoo gaafan guutuu sadaffaarra na fakkaate nagaye. Barsiisummaan nagaye. Tokkoffaarraa waan biraa guttan jechuudha. Maal guttanii turte tokkoffaarratti? Ani gaafas leeyoon guute. Seera. Lammaffaarratti hoo? Lammaffaaratti maaneejimenti. Maaneejimentiin akka fiildii tokkotti ture. Barnoota soshaalii jalatti jechuudha. Soshaalii jala jira. Sadaffaarratti barsiisummaa guuttanii carraa sadaffaatiin isin bira ga'e jechuudha. Bareedaadha. Yoo lachuu yeroo daa'imummaa garuu fedhiin keessan hawwiin keessan barsiisummaa akka ta'e dhumarras isin sadaffaarra illee guuttanis deebumatti barsiisummatti illee yoo dhufe hin banne dubbiin jechuudha. Haa ta'u yeroo isin barsiisuu eegaltanii hariiroon barsiisaa fi barataa akkam ture? Amma immoo taajjabbiin keessa maali? Hariiroon barataa fi barsiisaa amma kan duraanii wajjin gaafa madaallamu mee maal fakkaata? Dur akkam ture? Amma immoo maaltu jira? Jijjiirama immoo akkamitti ilaaltu isin? Hariiroon barsiisaa barsiisummaa gaafa nani hojii eegalu dargaggeessas almost namni waggaa 20 waan akkasii keessatti barattoonni akkammaa kana miti si sodaatu otoo hin taane si kabaju beeku. Isaan si qaban adda. Innaati darii dhaqxuu ni ka'u. Ani sun dirqama jedhee itti namanu. Ka'anii biqilaa bakku ka'anii daastarii si harkaa fuudhanii bilaakboordii qulqulleessuun illee baalii tokko akka qabuutti barataan wayina immoo dhaqii kana naa godhettee ergaa wayii ergatte. Warri kaan itti naafu beeku. Intimeesii hariiroo gaarii qaba barataan sun waan badhaasa argatu isaaniif fakkaata. Hanga sirriisu beeksisi godhu gaafas. Bakka deemtutti karaa sun kabajaa sodaatanii miti. Kabaja. Naamusni barattootaas through the course of time decline ta'a dhufe malee gaafas akka gaafa nuti barannu illee otoo hin taane gaafa barsiisuu eegalus qabeenyi barsiisotaaf barattooonni qaban hariiroon isaan gidduu jiru baay'ee kan abbaaf ijoollee hangafaaf qotisu akkasitti barsiisuu eegalu miseensota raayyaa ittisa biyyaatuun ni baratu ture iskuuliin hin jiru sanitti isaanumti illee kabaji isaan sii kennan naannarra laalu umuriinis na caalu gaafas. Tarii poozishinii qabaniinis kunuun waan akkasiitiin ilaalu. Garuu innaa karaa irratti illee arganii bakka dhimmooti isaan appiroochiin isaan barsiisitti ana qofa miti barsiisota hundaafuyyuu kan isaan godhan suni ammallee na hundura jira. Anis immoo san caala gaafa ijoollummaa koo waan barsiisaa kabaju. Barsiisaan achi fuulduraan natti dhufnaan hadiyyaa karaa makfal. Uumaa balleessi. Kabajuma ulfinna kennuuf. Mudannoo iyyuu nan qaba. Mana barumsaa guddaa jala jedhan tokkotti. Kan hin baradhe gabaa baadiyyaa keessaa shankora bitadheen deemaa jira. Eega barsiisaa taatan booda. Gaafa barataa sana. Kan keenya gaafa nan barsiisaa ta'e hanga gaafa nan barataa ture miti laafaa dhufeera. Kabajni barattoonni barsiisotaaf qaban. Fuulduraan barsiisonni kun natti dhufnaan akkuma baadhee lafumaan kaaye. Shonkora? Lafuma kaayee kanaan harka qullaa darboomaan goonee akka hin dalagee.
kabajuu malee maaliidhaan waan isaan gurbaachumaan sun barataa cimaan ture. Gaafas barataa cimaa bakka maqaa kuuwwateen wal dura immoo isaan gaafas namni biraandi mana barumsaa sunitti namni barumsaa cufamullee walaloo wanta ta'e ni qopheessu. Akkas ture gaafan barsiisa galis hanga kana chaalenjiin nan mudanne ani ijoollee fi barattoonni laafaa dhufe amma hariiroo isaan qaban beekte laafaa dhufe ijoolleen barsiisaan faana kabajni isaan qabanis hariiroon isaan qaban laafe jechuun ani normaalii inni barataan barsiisaa sodaatee akka rabbiitti ilaalee baqatu sun ho'iin immoo namoonni barsiisan kana sun gaaffii uumadhaan ta'uu qabu. Aga sadarkaa sana ta'uu qabu. You have to be intimate. Intimacy jiraachuu qaba. Friendly yaatte barumsa keellee isaaniif qabu. Isaaniif qaba. Garuu immoo ni jira akka. Teachers have a moral right to be respected by their students. Sure. Moral right by their students. Abanya akkasii sun amma barataan bakka iddoo irratti illee argee kursiin kaayatoo jiru otoo ati kursii dhabdee otoo danda'aatti illee namni tokko ani maatiin naamuu isaan guddise siiqee teacher gaashii taa'ee jedhan tokko immoo ani nama miti jedhan aga sadarkaa sanaa hariiroon malee gaaruma keessattuu waggaa kornan duraa haayiskuulii turetti asuma naannoo kanatti haayiskuulii naannoo Hararii keessa jiru haayiskuulii 3-4 koolleejjii barsiisota pooliteknikii dabalatee barsiiseera amma kana chaalenjiin na mudateeru hin jiru. Karaa walqunnamtii barattoota faana hariiroo qabu. So generally hariiroon duraan dhufe amma hamma tokko laafaa jiraachuu akka duraanii haa ta'u. Hariiroon sun garuu osoo deemee akka duraanitti osoo cimee wal sodaachuu sana osoo hin taane wal kabajuun osoo jiraate. Sibillee mooraalii barataan kee hanguma si hawaasni illee hojii kee ogummaa kee illee akka jaallattu goosisu gaafasi abalu barsiisaadhaa beeki. Akka jedhee hawaasni illee bakki isaan sii kennan addana. Ati immoo job satisfaction does not mean only material benefits. Financial gain or material reward. Ogummaa hojjettu sunitti hoo gammadde hawaasa biratti kabajaa qabaatte hangasuma ogummaa kee sun itti gammaddee tajaajila kennitu sunillee bu'aa qabeessa ta'e Dansii kaffalamu haa xiqqaatu isaa guddatu isallee maatiriin gootu. Kabajni ulfinni suni bakka akkasiin qabattee akkasuma hawaasni immoo barattoota kee biratti barataan maatii isaatti galee waa'ee kee akkasi kabaju hubate hawaasni daandii deemtu irratti hin kabaju. Suni gaariidha. Barattoonnis illee hangasuma qalbiin isaanii barumsa faana jira jechuudha kana qabaata. Barsiisaanis immoo ammasuma dhiphata. Hojii kan keetiif akkasii kabaju barataan akkasii kabaju kana akkamittan gammachiisa akkamittan sarvisii natti kennitu barsiisuudha miti akkamitti waanan beekumsa ofii qabu kana isaaniif akka galu akkamittan taasiftee itti dhiphatte dhiphachuun sun immoo barataa sana fayyadasiisa immoo barataan bakka hin qabu jechuun zaatmeen ofii isillee bakka hin waan akkasiiti. Sun kaamma jiru tokko. Hin deebi'a jennee yaadna. Gara fuuldura hin deebi'a jennee yaadna osoo deebi'es bareedadha. Normaalii safuu hawaasaa faana wal qabata waan tokko. Safuu hawaasaa irraa maali safuu irratti hangamni quxisuun hangafa kabajuu barataan barsiisaa isaa kabajuu ijoolleen ati maatii kee namatti dirsu umuriin ho'iin aangoon kabaja kennuufi jechuun safuu hawaasaadha. Mooraarraa jedhe sun sanidha. Kun jajjabeeffamuu qaba. Bareedaadha. Mee turtii ogummaa barsiisummaa kana keessatti kan onnee keessan keessa hin baanne mudannoon yoo qabaatame fakkeenyaaf ekspiriyaansiidhaan bakka hedduutti barsiiftanii waggaa 20 ol ekspiriyaansii qabdu. Manneen barnootaa Dakaarraa jalqabee haga
kolleejjii ga'utti barsiisaa jirtu ammas mudannoon qabdan kan onnee keessan daganne maaltu jirame? Mudannoon hin dhabamu waan ta'eef. Barsiisaan hunda mudannoo si mudachaa oola, ansi gammachiisu, ansi kofalchiisu, ansi mufachiisu. Ana takka eekamtu isaas baay'eedha. Garuu jeneraaliidhaan ansitti immoo yeroo tokko barataan ati barsiifte otoo ati hin beekne irraanfatta. Normaalii yoo inni maqaa isaanii yoo inni bifa isaanii si jalaa baduu danda'a. Illee ijoollee waggaa 23 irraa barsiise har'a yoon arge yoo inni loomanii akka qofaan ta'anii beekamu. Yeroo baay'ee otoo hin qabaatiin bakka ishee bunnaan jedhu tokkotti yoo inni immoo karaa osoo hin deemuu ofii gochuudhaaf konkolaataa akka laagitii godhan gaashee na irraanfattee seeni ka'e waan akkasii jeneraal mudannoodha. Meeshaalee mudannoo nama kolfisiisu yoo jiraatu. Mudannoon garan qabu beekamu. Kan nama kolfisiisu yoo jiraatu xiqqoo kolfina. Barataan garan qabu. Yeroo tokko as Haramaya Yuunivarsiitii koorsii ta'e kenneen civiksiidha. Gireedii maxxanfameetiin laallatanii bahaa jiru ijoolleen. Gireedii keessan jechuudha. Gireedii kan amma ani immoo akka tasaa dipaartimentii faakaalitii deemeen jira beektaa. Social science and humanities. Gireedii gasheen waan ta'e nama latteessisen akka koorsii xumuruuko. Laallatanii bahaa jiru. Boordi maxxanfame. Inni tokko maal argatte abbee dheeni. Barataatu akkas jedhe. Barataa wal gaafatu. Haadha kaa'edhe. Haa innaan isa tokkoon immoo gaafannaan. Akkasuma boordi baay'ee boordi. Ati yoo innaan እናቱን እና ሲነት ላቴ ሰኑን ናፍቆና ጀዴ ቷን ዳበ ኮሜ ኮቱ ጉርባኛ አይ ኮቱ ጉርባኛ ይነ ያ አቹመቱ እሺ አትኮቱኝ ጀዴ እሺ ማላር ከተኔ ኮርሲ ያመላለተን ግሬዲን ጀዴ አትማላር ከተና አቲዮና ሲ አርገተን ጀዴ ዮ ለኪ ደጎጎዳን ቀቦና ላይ ጋሽ ደጎጎዳን ቀቦና ማሊክ እናቱን እና ሲነት ላተን አንጀታሪስ ዲዮን ጀዴ እናቱ ቢደ ሲቱ ፊደተ አናፉሳ አርገት ዲጀሩ ከናስ አኒ ኦልማሲ ኦሌ ሚት ጉርባ ሱማቱ ፊደተ ወጀ ሲኢን ሲሚሩፍ ሚቲ ሱማቱ ወጀተ ፊደ ሱማቱ ሲ ከና ፊደተ ጀዴ አቤት ሬዲ አነከነ ሚቲ ኦቶ አንከነታ ሁንደ ኬሰኒ አከነን ሲንገማቺስ ሆኒ አካ ወልቅጣጣን ቻንስኒ ከና ዋጋሪስ ዋ በዳሶተ አንመስ እንደለግደኒ በርሲሳን አናቦ አከሰት አቤት እና ሙጫንሱን እና ማለሰን ቦዶ ሊናርግኒ ገርባይዘ ክላስ ግራ ኮርስ ግራ እንደ አርጉ መናና አርጉ ሳልፋታ ይለያ እንዘን ካን ከቲና ላርግ አቤት ዋና ኩኒ ባይ ፋታ ማለት yeroo tokko tokko immoo ijoolleen kun gaafa Haramaya Yuunivarsiitii geessite. Yeroo tokko tokko immoo deebiin ijoolleen tokko deebisanii si aarsa yookiin immoo si wanni godha beektaa si ajaa'iba. Gaafas preparaatooriin jira asuma awwaaqar preparaatoorii. Waa'ee konfiliiktiin barsiisaa jira beektaa. Konfiliiktii walitti dhabdee walitti walitti namoota gidduutti hin uumamaa sababni isaa faayidaadha, riisarsiidha, ayidooloojiidha. Kana kanaan jedhee tanan kun immoo namoota gidduu garee gidduu biyyoota mootummoota gidduu ni jira jedheen. Kana qofaa miti. Lubbu qabeeyyiin biraallee bineensonni biraallee riisorsii irratti wal lolu beektuun jedheen. Fakkeenyaaf sareen ganda biraa waliin gaholee biraarraa otoo naannoo kana dhufee akkam godhu saroonni naannoo kana jiraatanii jedheen. Tokko dafeetiin ni ari'u malee akka inni hin jirre godhuutti yaa'anii itti bidiratanii jedhe. Maaliif isinitti fakkaataa jennaan
Sakeelliin balleessine mucaan tokko dura ta'a. Maaliif isinitti fakkaatan mattaawaqaa ganda waan hin qabneef waraqaa ragaa. Ilmaan hin qabneef mattaawaqaa waan hin qabneef Amaarinya walii mattaawaqaa sila leelleen nodaashee normaalii ani samar maal kottu gadi beere aare amma akkaan adamne ispiidii mucaan sun alatti inni dafee waan deebisuun deebise akka wanni energizeri wayti achumaan daqiiqaa 40 barsiisuun blackboard fuuldura harka akkasi marammaratee dhaabbate daqiiqaa 40 guutuu an barsiisa tokko cin daqiiqaa hadabbichi maal fuuldura ijoolleetti galagalee lafa laaliin samiin laaliin ijoolluma laalii jedheera normaalii pedagogikaalii kun hin gorfamu ta'uu mala dhaabbii kaayyoollee kee akkasumas dhadhabu malee otoo tokko tokkooti gidgiddaatti naannoo akkas nama sitti ashuuf fakkaata sirriidha qabalee mattaawaqaa sila leellee naan hin jedhamu ashuufuudha waan ta'eef laallaan mucaa kilaasii 2 wayii 3 caalan galle fi gurbaan sun uumamuma isaatii lakka qalqaa jabnaa ijoolleen daddafanii ni jedha rakkoo naamusaan qabu otoo gaaffiin gaafatiin otoo harkaan baasiin innaatu waan ta'e dubbattu anuma si faana dubbatee faarki gurbaate arra baree nyaatti manaa baataan jedhaan yeroo gaafan teessii isa calqabaa qoru qabxeen tokkoffaan isadha. Bareeda deebise yeroo biraa sirnaan itti deebire poteenshaalii akaadaamikaalii rakkoon qabu lakkoo naamunaas miti uumama isaatiin of ibsuuf jarjaraa waan ta'e dubbachuuf bakka firiidha uffatiisa. Innaa mucaa sun akkasittiin malee otoo kunillee mudannoo biraati. Mudannoo ajaa'ibaadha kan mattaawaqaa fi kan mucaa naatu nannaan sun ajaa'ibaadha. Barsiisaa bira rakkoon hin jiru jechuudha. Ijoolleen hojii hojjetanitti yeroo hundaa kun uumama namaati. Uumama namaa namni kaleessa maaliin dhagee yeroo tokko badii ofii qabdu yookiin waan ofii kee goote waan biraa akkasitti godhetti piroojeektii gochuun jira yeroo baay'ee. Karaa mee amma otoo deemtuuti mee waa tokko mee ilaalime gufuun na dhaheetta. Gufuun karaa irra jiraame. Uumama inni achuma jira. Gufuun ijaan qabu. Kalees achuma jira. Dheengaddas har'as boruus achuma ta'a. Sitootiin deddeema. Gufuun situ itti bu'e malee gufuun natu gufuudha jedhama. Silaasi gufuun gadee hin jedhamu. Achufirraa dhiibuu jira kun. Itti deebina booda waa'ee akkanaa kana itti deebina gara gaafiin akkasii. Qophii bareedaa akka taasisaa jirru abdiin qaba. Chaanaalii keenya subscribe, viidiyoo keenya immoo like godhaa. Keessummaa ta'uu qaba nama jettan yoo qabaattan immoo bilbilaas jalaa keenyu kanaa fayyadamtanii akeeka kennuu dandeessu. Barataas haa ta'u barsiisaa muuxannoo dabarsuu qaba. Muuxannoon isaa nama barsiisee hojjettan affeeruu dandeessu jechuudha. Hawwannoo keenyatti adeemnu barataan tokko barnoota irratti bu'aa qabeessa ta'uuf maal gochuu qaba jettu mee barataan tokko successful yookaan immoo milkaa'ina barataa tokkodhaaf barsiisaan maatiin barataan by itself itti gaafatamummaa guddaa qaba mitire. Kanaaf barataan tokko milkaa'uudhaaf maal gochuu qaba? Maatiin akkasumas barsiisaan immoo milkaa'ina barataa tokko keessatti gaheen inni taphatu maal jettu meeskee kanarratti ibsa gahaa osoo kennitanii. Barataan calqaba gaafuma barnoota galuuyyuu barnoon maal akka ta'e namni barate isa akka ga'u ni beeka. Akkasumas immoo yeroo hunda namni maatii isaa hawaasni keenya haa qabaatu isaa dhabusi calqaba ijoollee isaa barsiifachuuf bakka kenna. Kuni namni yoo barate malee eessayyuu akka hin geenye akka gatii hin qabne waan hawaasni itti amanuuf jechuudha. Atis gaafa barataanis gaafuma barumsarraa eegalurraa kaase hanguma maachuriitiin fiizikaal meentaal maachuriitiin dabalaa deemu vaaliyuun barnoonni qabus isaa gala waan ta'eef kaayyoo baratu suni baradhee kanan ta'a. Hawaasa na barsiise yookiin maatii haadha abbaa maatii isa barsiise suni bu'aa akkasii buusuun qabadhee kaayyoo isaa fuuldura kaawwachuu qaba. Dura kaayyoo kaayyoo dursa waan ta'eef barataa cimaan taa'eetiin barumsa eegala. Tokkoffaa ba'uun hangam akka maatii isaa gammachiisu hangam ofirra darbee akkatti gammadu ni beekami. Guddaan jalqaba kaayyoo qabaachuu.
kaayyoo qabaachuudha. Barataan tokko bu'aa qabeessa ta'u kaayyoo maaliif akka baratu beekudha. Kan barsiisaan isaa kennu. Kaarikulamiin jira achirratti hundaa'eeti barsiisaan isaa akkamittan hojiirra oolchuu qabu, akkamittan qo'achuu qabu, akkamittiin immoo qabxii gaarii fidee maatii koo gammachiisa. Abbaa fi haati koo barataan kee sanee salaasaa dhufa gaafa namni barumsaa jiru gaafa kaartii durbaan abbaa ilma abbaa baluu tokkoffaa ba'e gaafa naan jedhu karaatti nan deemu hunda karaa qabeenya namootaan hin ta'in heeruu tokko faazerii maqaa gurbattii kanaatiin na beeku ijoollee warraan kafaa hin beekan abbaa wal duraan naan jedhu naan jedhanii gabaatti kun jechuun gaa tokkoffaa bahuu kootiif hammam akka isaanitti gammada maatiidhaaf. Kanaafuu jalqabaa kaayyoo kee fuuldura keessa kallattii barsiisaan keessiin jedhu qajeelfama manni barnootaa yookiin immoo dhaabbanni barnootaa kamiyyuu ni qabu. Sanduuqa bu'uudha. Achitti waardiyyoota yookiin eegdota mana barumsaa jiran sanarraa ka'ee qulqulleessuudhaan ka'eetiin barataan tokko akka bu'a qabeessa ga'uuf gahee isaan ni qabu. Ati immoo naa barattu namoota kana hundaaf illee baay'ee kennite isaan kabajje waan isaan siin jedhan galtu maaltu akka mana barumsaa keessatti si mudatu waardiyyaatu balbalatti si hima gocha inni barurraa barate. Rifeensa kee kana gabaabbattu dhungee turaa rifeensa kee hin qoranne siin jedha waardiyyaan maaliif akka barsiisaan dareetti kana gaafatu yookiin immoo akka qajeelfamni mana barumsaa sanii akkas ta'e waan beekan yoo ta'atti waan hunda waan mana barumsaatti barsiisaan dareetti mooraa mana barnootaa keessatti dhaabbilee olaanaa keessatti kennamuuf gorfamuuf sun hunda fudhatee hojiirra oolche. Yaas maatii isaarraas wanti jedhamu maatiin kamiyyuu inni barate sun hin barannes mucaa koo barataa cimaa barattuu cimtuu naate jedhee waan hin goone hin qabu. Ati immoo kana laphee kee keessatti qabattee qabaachuu qabda. Gammachuu haadha kee abbaa keessan laphee keessatti qabattee ni barattoota waan ifati bu'aa qabeessan taane hin jiru jechuudha. Kanaaf qoonni maatii barsiisaa akkasumas qoonni barataa guddaadha jechuudha. Gumaacha barataan tokko bu'aa qabeessa akka ta'u. Barsiisaan iddoo bu'uura namummaati jechuudha. Namni namummaan isaan qaramu mana barnootaa keessatti ijoollummaarraa daa'imummaarraa kaasee maatiin of jaala akkasitti amanu beektu. Mucaasaa intala waliin dhiiraa taatu si bira erge ati barsiiftee dhiisii itti qoosii karaa sirrii qajeelli barsiisii dhiisii akkasitti kennan ji'a gannaannaa barnoonni baatii tokko baatii lamaaf cufamu. Mucaa isaanii daa'ima mana itti ennaa galu maal jedhu otoo manni barumsaa kun banamee barsiisaafoo miindaa isaan xinnaa kana jechuun hangam amantaa sirraa qabu hangam akka mucaa isaanii egereesaa sheeppii gootu sirratti amanee barataanis kana lapheedhaa qabaachuu qabu. Kana bu'uura jechuun barsiisaan gaheen isaas guddaadha. Barataanis immoo namni namummaan isaa kan qaramu mana barnootaa keessatti maatiif taanee mana barnootaa keessatti. Hiriyyaan hoo maal qoonni isaa maa inni hiriyyaa filachuun? Hiriyyaan gaheen inni qabu maa inni? Hiriyyaan badaa daandiinuma badaa irra si deemsa. Kuni beekama. Hiriyyaan gaarii daandiinuma qajeelee irra si deemsa. Kanaafuu gaheen hiriyyaa inni kaayyoo qabu namni kaayyoo ni qabaa garuu waa adda addaatii kaayyoo sun irraa daldaguu danda'u akka gufatu taasisa. Akka gufatuu danda'u. Tokkoffaa wantoota kaayyoo keessa gufachiisan sunirraa fagaachuu qabda. Yoo gufattellee hiriyyaan gaarii lakki ati sirriin jirtu karaarra hin jirtu dheessi gorsa si deebisa. Hiriyyaan madaa'u keessattuu mana barumsaa sadarkaa darbe kootuu karaa ulaa baanee bannaa karaa ulaa hin dhorkama waardiyyaan jira waan Karaa dallaati. Adarii dallaa godhanii yookiin hubamtee argatan achiin baana siin jedha. Maaliif baa mana barumsaati? Hanga sa'aatiin san geessutti hanga bilbilamuutti maaf of seen deeme?
barataan akkas godhoo jiraate sarraa fakkaachuu. Barataan qajeelootti immoo yoo atillee sangoota ta'e lakki kun sirrii miti galeen maa kiikiitti maa inni barachaan oollee dallaarraan bahee jedhee odeessa oolee barataan badiirraa nama deebisa. Badiirraa si deebisee oolmaa eenyumtuu siin oolle si Ooluu danda'a hiriyaa. oolee rayyuu jechuudha malee galeen maatii keetti si mannaa gocha irra gootuuf boruu gaabbitate Sirriidha. gocha irra gootu egeree kee murteessa waan ta'eef Sirrii. kanaafuu hiriyyaan akkati daandiirra buutus si godha akkati daandiirra maqtus si Maqtuu godha si taasisuu danda'a. maal jedha Oromoon eenyumaa kee akkan sitti himu Hiriyaa kanatti himi. kana jechuun maal jechuudha hiriyyaa gaarii qabdoota hiriyyaa cimaa qabdoota atis illee akkasii Akkas taataan. hiriyyaa hatu yoo hin harkaan deemu yoo hin hani naamusa hin qabne arrabni isaa yoo hin harkisaa ka akkasii qabdoota atillee akkasuma maaliitiin otoo hiriyyaa suni gocha badaa irratti jibbitu kana imteettaa fi ta'e yooyin immoo gochi badaa kun barbaachisaa miteettee yooyin irraa fagaatte yooyin gorsitee gara keetti fidda. Garuu hiriyyaa badaa akkasii otuma beektuuti faana hiriyyoo hin taanaan atis waan sanyii fi ta'e waan badaa sun godha normaal. Kanaaf hiyyaan baay'ee murteessaadha. Filachuus qabnaa. Filachuu qabda. Hiriyyaa akkamiitu naa mala. Hiriyyaan koo kun gochi Inni hojjetu akkamii? maal gochi karaa safuutiinis karaa amantaatiinis amma wanti tokko badaadha gaariidha soobaa dhugaadha kijira haqa haqan qabu waan jedhamu kun wal falleessu miti inni tokko negatiiviidha inni tokko poozitiiviidha maal inni kun moraal vaaliyuu isa jennu moraal vaaliyuu isa wanti tokko immoo badaadha gaariidha haqa haqan qabu waan jettu murtii hawaasaati malee namni dhuunfaa murteessu miti. Hojjeti gooti tokko badaa ta'uusaa maal jedhamu saayinsii irratti the judgment of an action as good or bad, right or wrong, justice or injustice, vice or virtue. It does not depend on the interest of an individual. It depends on the interest of the society as a whole. Yeah, sure. Hana waan si jibbu tokko hawaasni waan gochi kun gaarii miti yaraadha. Hidhaa qaba jedhu tokko atis faana jibbuu baannaa Jibbuu qabda. yookiin gocha sun booteetta taanaan fedhii hawaasaa faana walitti buuteetta jechuudha. Loojikii faana walitti buuteetta jechuudha. Safuu faana walitti buuteetta jechuudha. Bu'aa qabeessa hin taane. Hawaasa keessattis illee bakka hin qabdu. Kanaafuu hiriyyaan safuu beeku, safuu hawaasaa beeku, yoo si bira jiraate atis illee akkasuma Fayyadamaa ta'a jechuudha. baay'ee maatii feettaane taane hiriyyaan baay'ee karaarraa buusuu jiraannan illee asi gatu. Seera. Kan ammoo sitti filata. Maaliif filachuu qabnaa? Amala isaa, gocha isaa, waan inni hojjetu irraa. Maatiinis kana duukaa bu'uu qaba. Hordofuu qaba. Hordofuu qaba. Eenyu wajjin oola? Eenyu faana oola? Manatti onnaa galuu amala akkamii agarsiisa? Mucaan amma dura waa fuudhuu hin beekne hayyuu isaa jalaa waan ta'eef nashiin keessu jallaa maalla qo'ee fuudhee uun argineen eenyu akka ta'uu ta'e mucaan kun tokkoffaa ta'eera lammaffaa sobee akka ta'eera. Safuurraa fagaateera jechuudha. Fagaachaa jira. Eessaa bartee jechuu qaba maatiin haadha ammaan dura hin beektu kana eenyu si barsiise Eessaa fidee? eessaa fidee namni amala faana dhalatu beektan Sirreedha. erga dhalattee jenna toora keessattuu mana barnootaa innaa gantuurraa eegalee waan ati qabdu IQ level of intelligence dabalaatuma deema malee gadi Waan deemu. deemu. As keessatti immoo waan gaarii gochi gaarii gochi badaa amalli gaarii amalli badaa ni jira. Isa badaa minimaayizii tootaalii balleessuu balleessitu barumsis immoo kanaaf sheeppiis gochuuf. Innaa maatiin ijoolleen isaanii mana keessatti gocha hin taane innaa irratti argan haasaa hin taane innaa irratti argan mucaan isaanii yoo kijibe maali isaa maddee kana Gaafachuu qaba. Dirqama hordofuu qaba. keessatti immoo hiriyyaan si balleessasi daandiirra si buusa sana hin jedhe saniif Sirreedha. Sirreedha. Sirreedha.
sirriidha. Mee barattoonni amma itti fayyadama yeroo irratti dhiibbaa hedduutu isaan irra gahaa jira. Ispeeshaalii sooshaal miidiyaan kun jira. Wantoota hedduutu jira. Wanti isaan jeequ hedduutu jira. Yeroo isin duraan baratan sana fakkeenyaaf silkiin guddaan kun hin jiru. Nootifikeeshiniin garaagaraa barataan jeequ. Kanaaf milkaa'ina barataa tokko kan gara duubatti harkisaa dhufe keessaa inni guddaan amma dhiibbaa sooshaal miidiyaadha. Ispeeshaalii. Kanaaf sooshaal miidiyaa maaneejimentiin akkam ta'uu qaba jettu akkamitti ilaalaa jirtu jenereeshinii ammaa maaliif bara keessanis hin beektu waan ta'eef sooshaal miidiyaa kana amma tokko yeroo san hin jiru amma babal'ataa dhufu. Amma ispeeshaalii daa'imman xixiqqoon manatti gaafa galan bilbila guddaa kennuu fi waayifaayi mana galeera. Sooshaal miidiyaa kanarra oolu. Na dhiibbaan isaa akkam jettu mee hangami mee dhiibbaan sooshaal miidiyaa milkaa'ina barataa irratti? Ani illee yeroo baay'ee na addeessa wanta akkasii kun tokkoffaa teekinooloojiitti hin fayyadamin jechuu miti. Teekinooloojikaal dipendaansiin ijoollee kireetiviitii isaanii loojikaal tiinkingii isaan qaban gadi fageessanii yaaluu, xiinxaluu, maatimaatiksii, fiiziksii waan akkasii dhiibbaa guddaa fidaa jira. Maaliif duree ennaa barannu teebiliidhuma kan fakkaattu harka irratti qabannee ispoonjiitiin minaaman herreega waa hunda economic ratio, logarithm, everything achirratti hojjetu. Shaakaltu. Inni shaakaltu. Barsiisaan hangaafan baradhu garee tokkotti ta'a. 60 ho'iin isaa 80 hin taanee baranna. Roosteriin jedhamu jira. Oomishti jariitu hojjeta. Ijoollee 80 sisteera 3 2 ida'ee hiree sadarkaa barattoota baasee isaa objektii 13 baasan. Dhuguma barsiisaa barataa miti barsiisumtuu roosterii kana hojjetaa sammuu isaa keessa. Yoo kaalkuleetirii yoo hin adiignu maashinii moobaayilii ittiin fayyadamne ta'e. Ani tarii sammuu dhumti waan haaraa uumu kan teekinooloojiitiin uumame kan AI'n uume kennu. Sammuu ta'e irratti moo isuma laal ta'e malee akkuma ammaan dura hayyonni amma dura bu'uura amma maatisii fiiziksii everything ganatti baratu kun tiyooriin baay'ee diivolooppii godhameera. Albert Einstein eenyuun bana dhuguma jenereeshinii amma jiru kun sammuu akkasii sammuu uumamaatti fayyadamee halaqa mataasaa tokko uummataa dandeettii sammuusaa kan naachuraalii qabu sun itti fayyadamuu irratti baay'ee rakkoo uumaan jedha teekinooloojikaal dipendaansi. Barataa iskuulii yookiin koolleejjii koo waanuma muraasa dhaqiitii dukkaana naa biteetteetu maatiin ergate. Anuma tokko soogidda sukkaara saamunaa kana biteette. Gatii isaa gaafateetiin hammamanii baafateetiin inni taasisu deddeebi'ee malee achi dhaabbateetiin otoo gatii beekee herreegee hin kennuuf. Ispeeshaalii gimmaasha osoo ajjeesu. Sukkaara kiiloo gimmaasha. Ammoo addiitti ijoolleen dhokatanii mana barumsaa irraa gallaan keessattuu umurii daa'imummaatii qabanii haadha abbaa moobaayilii silkii bitachuu isarra taa'u nyaata illee isaanitti hin beelaan addiitti ta'anii waan kanarra kana ijoolleen manatti yoo ati mana gadi baate televizyiinii fiilmii ati ilaaltee hin beekne banatanii ilaalu. Teekinooloojiin sirrii boqotanii daa'imman xixiqqoo baay'ee kanaatti darbataniiru achumarra hanga ijji isaanii dhaamuuf jechuudha. Amma dadhabanii otoo sallaalanii ammoo kan jedhu. Dhokatanii walii keessa seenanii dhiisanii akkasitti sallaalaa jiru. Kana jechuun mana barumsaa soda kennaa barsiisaan barsiisu inni achi sana yaada jechuudha gara duubatti waan galgala laalaa bulu. Galgala laalaa bulu. Immoo innaa galwallaa. Baay'ee kun daangeffamuu qaba. Teekinooloojiitti hin fayyadaminaa jechuun yeroo darbee kana miidiyaarraa nan dhagaa. Awustiraaliyaa, Noorwee, Iskandinaaviyaa kaantiriis baay'een isaanii seera baasaniitiin ijoolleen umurii waggaa 17 gadi sooshaal miidiyaa kamiyyuu akkam fayyadamne jedhanii seera tumanii jechuudha. Akka biyyaatti neeshiin waayit waan akkasii gochaa jiru. Maaliif miidhaa isaa waan arganiif. Teekinooloojiin waa baay'ee irraa barata.
Sirrii. Garuu inni si fudhatee akka galaana deemu waan ofii kee uumtu ittiin baratta malee ittiin baduun qabdu. Waanuma jedhan hunda dhumarratti safuu hawaasaa dura safuu waan jedhu maaliif bu'uurri waan hundaa safuu hawaasaa Safuudha. sirraa Qabaa jiran malee maal safuu hawaasaa amma hin jiru malee maal maatii fi jaalalli maatii gidduu jiru amma ni jira. hin jiru. Eessa Maatiin ammatoo yeroo hin qabdu ijoolleen otoo maatiin yeroo qabaate barnoota hojii booda maatiin erga irbaata nyaatee faatee dura Hibboo fa'aa waliin bifata. Wal barsiisa. wal barsiisaa sanirraan baratu herreega fa'aa baratu Sirriidha. Sirriidha. herreega fa'aa baratu amma kana haatis abbaanis hundi mana tokko keessa namni 10 jira yoo ta'e moobaayilii 10 jira hundan isaanii fudhatan ni amma magaalaa Isolation tu. Ommo kophaa isaanii ansaan Waliin jirra malee waliin jirra. Roomaanii an ta'e tokko waliin qaban. Suutuma dhaniiti immoo sooshaal miidiyaa irraa waan laalan keessattuu waan badaa safuu hawaasaa duudhaa irraanfachuutu jira. Sun immoo baay'ee badii guddaa geessisu. Sirrii. Kabaja maatiitti dhabuu dhala namaatiif vaaliyooyin bakka kennuu dhabuu kun sanarraa madda. Wanti tokko immoo safuu hawaasaatiin ala yoo ta'e leegaalii loojikaalii fudhataman qabu. Maallaa I think Abraham Lincoln na fakkaate. Anything that is morally wrong cannot be legally right. Sure. Wanti safuu hawaasaa faalleessu tokko ija seeraatiinis loojikiitiinis fudhataman qabu. Seera amma addunyaan ittiin bultu kana biyyoonni ittiin bulan kun maddi isaa safuu hawaasaa. Teekinooloojiin immoo safuu hawaasaa afaan akkamittiin waliin dabaaleen otoo safuu hawaasaa hin cabsin waliitiin akkamittiin duukaa bu'a malee teekinooloojii sun duukaa bu'eetumaan modernizationii yoon immoo ammayyummaatti fakkaate achuma irratti ittee safuu hawaasaa mucaan kun namarratti gatiin qabu jechuudha. Maal jedhee ni addattoo ta'e I think waggaa 8 akkas yeroo tokko Londonitti akkuma yeroo qabsoo qeerroo ijoolleen haala ka'umsaa maaliif haa ta'u maaliif qabeenya mincaasuu Londonitti konkolaataa guban. Konkolaataa gubanii badii adda addaa distraction geessanii Londonumatti dargaggoonni maal jedhee David Cameron BBC'tti baheete dargaggoonni keenya akkamittiin itti gaafatamummaa safuu dhabanidha. How are they lack moral responsibility? Akkamittiin dargaggoonni Londonii qabeenya boruu isaanii qabeenya ijoollee isaanii qabeenya akkamittiin barbadeessu. Kanaaf eenyumattuu quban qabnuudha. Kaarikilamii keenya sirna barnootaaf akkaataa maatiin itti ijoollee isaa guddisu sakatta'uu qabna. Akkasuma keenyas akkas ta'uu qaba. Maaliif safuun hawaasaa badeennaan waa hunduu wal qabatee badee waliin badee jechuudha. Ni irraa gara jabeenyi dhalli namaa walirratti raawwachaa jiru kun maalirraa qaba? Baay'ina isaatiin safuu cabuu. Ijoolleen sooshaal miidiyaa irratti gurguddii hanga ijjii dhabamutti ilaalaa ooltu kuni waan adda addaa fiilmiin isaan ilaalan hundi isaa barnoota kenna jechuudha. Kan gara badiitti ijoolleen agreesiif beebirii akka isaan develooppii godhan gara jabina akka isaan baratan tooftaa ittiin hannahatan tooftaa ittiin qaama seeraa jalaa poolisii jalaa miliqan kan kana farraa baratu. Yookaan kana godhee hati utuu akkasitti haalee narratti barame yoo sun qabame akkasitti akkasatti isa dura garuu akkananneedhaan isaan barachuu qaban. Hatuun safuu cabsu. Sirri akkam taane sobii akkamittan jalaa miliqaatu hin taane sobuun
safuu cabsuu akka ta'e barachuu qaba. Sooshaal miidiyaa itti fayyadama isaarratti rakkoonan jiru. So maaliif gochuu qabna? Daangaa tokko malee mareeji qabna. Maal ijoolleen kee mobaayilii si harkaa fuudhate abbaa waan taateef daa'imti xiqqoo beekee harree forma guutuu mobaayilii yoo itti kennite malee midhaan hin nyaanne jira kan barsiisan. Ati daa'ima kooti. Ijoollee ganaa iskuuliin galle ismaartifoonii bittee kennitaaf ati. Maalirraa barata ijoollee mucaan kun moojulii teekstibuukii ati daawunloodii kenniteef sunidha dubbisa. Never sun hin jiru. Filatee mataasaa sirbaa ta'uu fiilmiyaa ta'uu waan isa tolechan hin ilaalaa oolu. Barumsa sanarraa waan argata mucaan kun. Mee tuutatti amma otoo mobaayilii harkaa futtee ijoollee mucaa kee harkaa mobaayilii harkaa futtee ilaaltu sinaasisa waan gurbaan sun ilaalaa jiru. Atuu ilaaltee hin beektu hin atuu siifuun galu isaaniif garuu galeera. Barumsa irraa argatu waan sun teekinooloojiitti fayyadamuun teekinooloojiitiin alaa ta'uu hin dandeessu. Maaliifin addunyaa dhumti kun akka Islaandii ati kophaa kee akka hin jiraanne otoo hin jaalatin teekinooloojiin hin liqimsa. Teekinooloojii ofitti hin fudhanne. Dirqama. Akkamitti gochuu qabna? Hin liqimfamta. Garuu maaneejii gochuu? Maaneejii gochuun sirra jira. Maaltu fayyada? Keessattuu ijoolleen umurii gadi jiran kun teekinooloojii kana naatti fayyadaman miidhamaa moo fayyadamaa jedhu maatiin sirriitti hordofuu qaba. Sirreedha. Mana barumsaa baay'ee keessatti amma ijoolleen moobaayilii foonii fudhatanii hin galani. Manni barnoota tokko akkas gochaa jiru bareeda. Manoota baay'ee akkas godhu. Sunoo manattoo jiraa jiru. Sana rakkoo. Ismaartifoonii bittee kenniteetta mucaan kee mana barumsaatii galee assaamin yoo hin hoomorkii boroo hojjedhu koottoodhaan illee hojjetu. Kashiisoo ta'e amma innoo yaa'ii keessa galeetiin gaaffii gochaa isaa wanni godha. Ansaamita assaamin xiqqoo godhette achi godhatti miti yuunivarsiitiittis godhattis namni waan itti kennite ofii isaanii hojjetu. Kanaaf sammuu yaaduu dandeetti yaaduu keenya dhiphisaa jira. Creativity, logical thinking ati qabdu power level of understanding kan teekinooloojiin oomishee sii kennu dhiisuma irratti dipeendii taata malee ofii keetii akka durii sun dhiphattee sammuu keetii waan ta'e dalagdee bira keessanitti barbaaddee dubbiste dubbisaaf zaat maater jenereeshinii amma kan jiru. Ani kitaaba namni maxxansee gabaa qabu jira amma kitaaba fikshiiniyaa ta'uu kan barnoota baratan dubbisu beeka. Wal qaban. Ijoolleen iskuulitti ati yennaa yaadannoo kennituuf achirratti ati dhamaatee mucaan na duukaa jiratti ati wanni boordii irratti waan ta'e gootu inni harka mana iddoo moobaayilii jirutti immoo suura kaafata. Suura kaafata. Akkasumallee barreessuun itti ulfaata. Sirree. Kana jechuun maal jechuudha? Sadarkaa kanatti dhiibbaa qaba. Kanaaf maaneejii gochuu qabna. Mootummaanis dhimma kana keessa galuu qaba. Mootummaan deefiniitiin jenereeshiniin dhaloonni ennaa badu gara barumsaatti deemu yookiin immoo ennaan barnoota duukaa booda waan isaa dhiisee waan bareedaasaa waan uumama gaarii qabu san dhiiseetiin sammuu addunyaa biraarratti waan akkasii jira akkasuma qofaan taa'ee kan isaan fayyadne faana hin bu'u mootummaan dirqama qaba malee jenereeshinii gaafa badaa jirre dhaloota qaruun gaheen mootummaa guddaadha. Sirree. Mee waa'ee barattoota daree keessatti ilaallu amma yeroo tokko barataan tokko qabxii gadi aanaafaa fidee hamilee innaa kutufaa argina miti. Hamilee kutan barattoonni tokko barsiisaan akka barsiisatti barattoota akkasii mee akkam gochuu qaba jettu barataan tokko hamilee kutee caphee achumaan akka gara duubaan jenne qabxii badaa fiduun jira miti qormaata irratti barataan tokko qabxiin taane fiduu danda'a. Qabxiin sun meebii dandeettii barataa sana ibsuu dhabuu danda'a. Kanaaf akka barsiisatti muuxannoo qabdanirraa barattoonni akkasii gaafa isin mudatu akkam gootu? Akkuma jalqaba kaasetti wanti kun normaali namni hanuma facaasee hammataa jedhume jalqaba irratti qabxiin barataa gadi bu'uusaa yookiin qabxiin taane fidee barataan abdii kutachuunsaa faaktirii baay'eetu jiraachuu mala. Akkaataan asitti qabdu barsiisaa taate innimtuu akkaataan asitti barattoota tiriitii gootu daree tokko keessa barataa adda addaa jira.
gaaffii garaagarummaa economic background isaan qaban huccuu uffatan irraa kaasee waan nyaatanii dhufan irraa kaasee soshaalii hawaasa isaan keessaa dhufan kiiloomeetira baay'ee fageenyaan deemee dhufee mana barumsaa waan dadhabee yaaduma waan dhufeef daree taa'u jiraachuu mala kaanii konkolaataa manaa waan bajaajii maal kaffalee dhufuu ni jira faaktarii adda addaa ni qaba kana jiraachuu tokkoffaa barsiisaan daree hubachuu qaba barattoonni nan barsiisu kun istaatisii adda addaa irra jiru keessattuu soosho ikoonomik dhiibbaa guddaa qaba. Kan naamusa barataa boodanitti deebi'a. Barattoota daree kana keessa jiran garaagarummaa hedduu jira. Garaagarummaan dandeettis jiraachuu danda'a. Garuu barataan tasuma dadhabaa akkaataa inni itti barnoota fudhatu. Speedii peezii inni itti waan asitti himtu waan barsiisan barsiifamtu wal caala malee dadhabnamatti godhama. Kilaasii keessa. Kanaafuu barataan fast learner jennu ni jira. Al tokko innaatitti waliin inni agarsiisu ni qabata. Medium lama warra deebitu. Slow learner jettu immoo hin jiru. Yeroo deddeebitu minuma isaa galaadhuma irratti. Irratti si deddeebisa. Ofiisaas akkasuma warra deddeebi'e malee al tokkotti kan hin galleef jedha. Kanaafuu tokkoffaa gaafuma duraayyuu qabxiin ijoollee kee akka garaagarummaa gaaffii hanganaan qaban barattoota gosa sadi kana akka barsiisaa jirtu beektee madaaltee barsiisuu qabdu. Barataa kana sadan hin qabatu. Ispeesifikaalii immoo ni beeksa barataan warraafatu yeroo hunda. Innaan warraafatu yeroo hunda balbalatti cuftee hin galiin lammaffaa ija kootiin sin argi jechuun. Tireendilii kanan duraan jedhe. Itti dhiyaadhu gaafadhu barsiisaan barataa sun gaafachuu qaba rakkoosaa. Riil dhugaa qabatamaan kan qabxiisaa irratti dhiibbaa fiduu ta'uu ni mala barataan sun. A person who may run in short of breath may not think for an answer. Yes. Namni karaa qullaa dhufee nyaatiin dareennaa taa'u namoota akkuma waan ati daree abseentiin taanee malee ati barsiisuun isaa galaan jiru faanallee hin jiru. Yoon immoo maatii faana beekumsa walitti bu'ee dhufeera mental and psychological stability qabu mucaan kun ta'e qabxiisaa irratti hin jiru. Kilaas akka duraan jenne naamu barataa dhumtu calliseetuma waan maatiin itti kaffalee waan maatiin dhagee miti kaayyoo karoora asan gaa'ee barachuu qabu. Beekte inni kun qabxiin isaanii akka gadaan ta'a. Ati garuu guddaan qabxiin erga dhufee mucaa sun ari'uu qabxii suni yookiin immoo litteen akka inni kufu. Kufeen jedhamu jiru noormaali barnoota keessatti. Nooti yeet kompiitaante mucaan kun hin geenye isa jedhu malee kompiitaantii miti ammallee riyyaasaa daree kilaasmeetii isaa faana kennaa waliin madaalu malee mucaan sun kufee jechuu hin dandeessu. Maaliif qabxiin isaa gadi bu'uuf faaktarii amma dura jenne kana baay'eetu jira waan ta'eef. Innaa kanaafuu otoo qabxii duraati barataan kee akka akkasii jalaan taane hojjechuu qabdu. Maatiin hojjechuu qaba barsiisaan keessattuu jechuudha. Al tokko miti amma keessattuu continuous assessment jedhamu jira. Maaliitiif amma saametiif assessment na formative assessment jedhamu jira. Waan irra tuutee yeroo tokko qofaa miti anati barataa kee madaaltu evaluate gootu. Yeroo Jere chapteri tokkonnaa fixxu waliin boqonnaa tokko fixxee waliin lama isaa ta'u waliin gidduutti progresii barattoota kee ilaalaadhuma deema. Sirrii maalirra akka isaan jiran. Qabxii isaanii irratti hundooftee barataan yeroo jalqaba madaaltu vaaleetii gootus gadi si jalaa jiru sun amma sirnarra deebitu what is wrong with this student? Yes. Kanan barbaada. Firiindilee itti dhiyaatteetiin hin caasu. Gaafachuu qabda. Ni gaafatta. Siifima. Furmaata wayiin ofii keetti kennite yoo ta'e wayiin hawaasa mana barumsaa wayiin maatii sadarkaa maatii kana furmaata ni kennita. Anaas mudeenyuu waan akkasii irratti
asuma Abubakar otoo barsiisutti Okay. kudha lamaatiin daree san mucaan tokko maqaa dhabuun hin barbaachisu. Okay. Yeroo hundaa sekshiiniin sun isa jalqabaa pireediin isaa lamatti shaarpi anatu gala kilaasii san. Okay. Guyyaa tokko illee yeroo hin dhufeen beeku. Yeroo erganan barsiisee ka'ee fixee muddaan onnoo guddaarraa baratan. Barsiisonni illee maaliif barataan akka nuti ilaallu miti yeroo tokko tokko. Sirrii. Rakkoodhuma dhugaa qabatamaan akka inni hin baranne akka inni bu'aa qabeessa hin taane akka inni yeroon mana barumsaa hin geenye isaatiin hin argamne rakkoon isaa jiru galaan hedduudha. Amma mucaan sun yeroo hunda hin dhufa. Mana ari'a. Daqiiqaa muraasa ati barsiiftii waan barsiifte samaraayizee hin gootu. Isa faarratti inni dhufu. Harrafaa dhufu. Amma gaaf tokko anaaf ba'uuf ka'ee tokkochatu inni immoo dhufee bala dhaabbatee miira naasuutiin ati guyyaa guyyaan orraafattaa jenna. Barsiisan akka orraafatee akkas amma maali haasawinsaa cufsiisaa gochuu dhuftee mee seenii dubbadhuun jedheen. Ijoollee fuuldura dhaabbachuu dadhabee mucaan kun maaf akkas ta'an jedhee booda nawwaame kophaatti yerootti kophaatti jedhee gurbaati maaf yeroo hundaa maaf yeroo hundaa orraafattaan jedheen. Seenaan inni yaa'ile suni hinsi goosisa. Honestly speaking maal naan jedhee amma bakka teenyee hojjennu kana edaa mucaan asii Haramayaa Medical in the Health Science College. Gaaffii barattoota jiran achi maallaqni xiqqoo kaffalameeti ijoollee kaaffee nyaatan ganama ciree asii hojjeta. Saayinaa isaan irratti nyaatan hin kaasaa dhiqee ijoolleen akkasaa hiriyoota isaa jechuudha. Ennaa isaa qulqulleessee fi to'anuma isaan dhiisan sun achi nyaateeti inni dhufu. Kana naa hin qabee homaa hin jenne rakkoo akkamii mucaan kun kaayyoo isaa hin daganne. Rakkoo isa qabe malee. Rakkoo yeroo hundaa orraafata beeku baasuni kaayyoo isaa immoo hin daganne achi kaatee otoo daf akkasa qabuuti ani dhufu beeku. Asii immoo inni hojjetu ijoolluma hiriyoota isaanii waan isaan irraa nyaatan isa qulqulleesseeti ani dhufu gurbaan kun. Homaan jenneen teesseen kitaaba qabdaamiin jedheen. Kan barsiisota biraas guyyaa biraas torbee keessa guyyaa shanii nyaan isaan baratan. Pireedii tokkoffaa idaanni hankoo qofaa miti hanundaayyuu numa orraafata. Ittan siima barsiisotatti kitaaba keessa irratti qo'adhu jedhe. Barataa cimaadha. Erga seennaan qabsiisaadha. Rakkoo akkasii. Nutu si gargaara. Homaa fiiliin godhiin isaan hojjetu rakkoon qabu. Amma booda pireedii koo kitaaba kee dubbisi guyyaa qormaataa hin hafiin. Kitaaba dubbisi. Nanti gaafa yeroo hunda garuu hin cinqamiin kana homaa achitti isaa nuusiin qabadhe akka tasaa baggoo adaa gotu waan akkas jedhan tokko jira beeki mana barumsaa keessatti. Dubartii ta'ee san gaggeessu shiittan hime baatiitiin yeekis ganzaba ani namni keessaa fi barumsa saataa cimmuudhaa kan akkas goonaa jettee barsiisota hundattamne. Mucaan sun rakkoon isaa kana hin jenne ishii qofaa faana dubbanne mucaan akka barataa cimaa ta'e gaafa qormaata qoru tooppiteen warreen sun keessa jiru. Isa lammaffaas iddoo kaanittis gaafannaan akkas rakkoo akkasii qaba. Otoo ani rakkoo mucaa kanaan hubanne ta'e dhumarratti inkompiiliitii afaan amma sadarkaan kolleejiidha. Iskuulitti immoo inkompiiliitii hin baranne maaliif ani kana bira ergan gahee mucaa sunii dhiifatama gochuu qofaa miti rakkoo isaallee waan furmaatallee qofaa miti hiriyoota qofaana taa'ee mucaan sun amma bakka guddaa jira biddeen keenya dhagaashee malee rakkoo tokkoffaa barataan kee erga qabxiin gadi bu'e foorza ammaa ta'e barataan qabxiin gadi bu'e jechuun koorsii ati barsiiftu saabjektii ati barsiiftu irratti gadi bu'e jechuun kan keessa faana gadi bu'eera qabsiisa. Maaliif situ barsiisee mi barataan rakkoo qabaatu. Sitti barataan akkaataa inni itti fudhatu
Ispiidii inni wanti inni barate sagalutu gargari malee dadhabaadha. Isaa dhumateera nama jettuun. Hin jiru namni si jira. Garaagarummaa san immoo waan faaktarii baay'ee jira siin jedhee. Kana jiraachuu isaa fudhatteetiin akka qabxiin isaanii gadi hin buune qabxii guuttaaf jechuu koomiti. Doorsitee tiitoriyaalii barnoota cimsuuf kophaatti footeellee kanatti barsiiftuun jira. Even dareettillee ijoolleen ciccimoo jechuudha. Ijoollee wal gargaaraa jettee ni qindeessitame. Boosiifi sirriidha. Ni qindeessita. Sirriidha. Backgroundii barattoota keessa caala namni beeku hin jiru. Hanga isaan si gochaa jiran dandeettii isaanii. Ijoollee ciccimtuu fi wanni giddu galeessa duwwaa boqona adda baasee beekuu qabaadha. Assaayimentillee innaa kennituu fi waliin marti yookaan qabxii mucaa kanaan fooyya'aa. Akka nabdii hin taasisuun hin danda'a. Kuni mana barumsaa qofaatti uumama miti waliin qabxii qofaa irratti miti. Akka nabdii kutatu maatii irraas wanti sirraachi taasisuun jiraata ta'a haala jireenyaati. Qabeenya faana wal qabateeti. Ollaarra erga dhufee immoo sirraas. Barataan kee abdii kutatu taasisa barsiisa. Barataa tokkoon daddabatootti gaaf tokko ati hiriyoota isaa akkasitti ni lammaffaan ajjeeftee bakka sammuu isaa jechuudha. Sirrii. Ofii kennu gochuudha. Maaliif saayikooloojii isaanii eeguu qabda. Eeguu qabda malee qabxiin gadi bu'uun barnootaaf abdiis kutachiisan. Insi cimsa. Qabxiin akka gadi hin buunee fi barataa kee dursitee rakkoo isaa beektee akka san hin taane akka sadarkaa san si jalaa qaama baruuf barsiisuuti isaan. Barataa kee saayikooloojii barataa kee baruun peedaagojiidhaan barataa maalan barsiisaa jira barataa akkam akkamiitu jira darbii kana jettee gargar baaftee baruun rakkoo isaan qabaniif qabxii isaaniitiif isteeppii walakkaa furmaata keesseetta jechuudha. Furmaata keesseetta jechuudha. Kanaaf inni guddaan walitti dhufeenya barsiisaa barataa jechuu jiru cimsuun. Akkasumas kabanya akka jedhutti ta'ee barataan kee akkasiin jedhaan waan irratti dhagahamu rakkoo qabu. Honestly, opinion akka inni sitti himu taasisuu haala mijeessuu affeeruu qaba. Jecha keerraa fuula keerraa malee yeroo hundaa ani gaafa dura barsiisuu eegale maal nickname maaliifi akka nyaara guduuf nyaara nama guduun kanatti fakkaate hin sodaatu. Anis immoo barataan fireeshiin nyaata miti barsiiseen beeku siiriyeesii taate malee barataan si kabaju laale hin laallee kabaja miti hin sodaatu. Hin sodaatu. Inni dhufuun hin ta'u. Iskiriptoon jalaa bu'ee ganjalanii fudhata. Innaan laalu ijoolleen kun na sodaachaa jiru malee kabaja qofa. Kabajaa miti. Maan booda innaan daddarbu ijoollee akkas ijoollee daddaalatti nama jirtu ammallee hin jedhamu. Beeka ammas. Ijoolleen kun gaaffiin anaaf barataa koo gidduu jiru. Hanguma sun immoo rakkoo isaa natti himate. Waan isa mudate waan boru isa mudatu siif himame. Yoo kanan taane ta'e akkuma sodaate miidhamaa jira. Dhuphaa sitti himatu keessa isaa siif hin ibsu. Qabxii isaa irratti kun hin calaqqisaa gaafas sisillee gaafasumallee sitti himatu. Biroodumatti kenniteef sunitti abdii kutateetiin yookiin achi lafa yookiin immoo sanuma qabateetti waan taatee haa taatu akkan taane sun akkan uumamne gochuun barsiisaati. Barsiisaan abbaadhaan jedhanis kanumaan ta'uu qabaas. Barsiifata poodkaasta madaa odeeffannoo kan itti argatan barnootaaf mudanoo barsiisaaf barataa kan walitti fidee icciitii barnootaa hundaasa kan digee kokeeftuu birratti kotaa wal barsiifanaa waa'ee barnoota seeraan mar'anaa.